فيا نجامي الحمد لله. هاي ما نجسد. الحمد لله قاصين على الاختبارات. ايوه فتنان جسمين. ايه ان شاء الله ربي ولا فتنا ربي ولا فتنا ربي ايه نساء. هاي عندي ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي مالي غلاب المدي فتني يا اخا بكتين مقال غامي أكن فيامي نجامي الحمد لله. فيا جولتنا والله يولين نجي تاوجك أبو ما شاء الله يا أبو وين هاجم سيبرك ما هاجمت. هاجا نباسي هاي ما خاجة واسرب ما هي. إيه أكان دقي يا أبو منا كلها سيبرك دقي منا بربادة تبي يا أبو أتي نيجي آخر فانتكو سيراين كريسة مالي ركوجيلا إيجور موتان. هيا عاد دايا ناكر اسمه أسلامني والله ماني خا ما يروح ما سافرتي ماني قال لا جروتي إيه بس إيجور موتان تخا كيسيتين سراغ بوجتي سكريسة مالي خباتي مو جالسة قبض. لا جنان هيرم نه خمتي أدلعا بلتين دلعا بيته هي باري تقولي ما تكان با ما قويا كلشني قولي ما تكان با سندرا خمتي الله سيمو زما سيفلو. هاي هاي ummanni keenya yeroo ammaa sana keessatti kophaatee jaaniiti heddummaa booda heddummaatanii dhufan. Kanaaf abbaa manaa hojii akkana dhabuun fadhu. Ani hottee akka hottee heddummaatanii si fadhu. Eega kophaa ta'e taate seen kunuutii kurfaa tokko jira. Seeni ani fadhu hottee heddummaachuu booda fuuluma kana fuula biraanatti jijjiirin kun ilmaadii lakiyyaati. kun dubriya kun maaliya kun maalidha jettee ummanni kisee dumbaatanii nama dhufanii ani qottee simee nama biraa kana garee siraan kireessa manni kurfaan ni jira umaati miti bas ijoollumata na anqara dalagaa dhaqee dhufu ijoollumata waan nyaachiftee hanqi jirtutti haa akkasi ijoolleen ati xiqqoo aartee kuttee akkaan jeeti Yaabon sodaatiniiti yaanuu mana keessa hin jiru guyyaa mana keessa jiru ni nyaachisaati. An baay'ittiin guyyaa takka gabbaa ammaan baay'itti guyyaa 15 guyyaa takka baa karaa maallaqaatis hin sodaatinii siifin kafala. An mana kireeffachuu dhufu malee yaaboo wayin ijoollee ta'e nyaata nyaachisuu dhufe. Waan hin dhalleeffan ijoollee harkaa isaanii fadhu beekte siiteenaa naa kireessuu siin taaneef aadilanii barbaadudha. Ani gaarama ijoollee jaallatuun fadha beekte. Ijoollee nama ijoollee akka ijoollee fi eeguu nagate sanii fi ani mana kireessa malee nama ijoollee hin feene maal naa gootanis. Dhaggeeffadhu annaaf hin taane manni hin fadhu ati nama baalagee fakkaata. Mana gaattiin hin jirre siraati naa kireessu deemtaa manuma keetu hin fadhu osoo manaa ittiin gelin ijoollee nyaata godhi nyaachisnaan jettaa ani hin fadhu ijoollee teetis hin fadhu mana keetis hin fadhu manaan barbaadadha nageetti ati naaf hin taane ati baalageedha malee. Nageetti eenyu duraanuu atumaa dhadhee gaafatee dhufee eenyu si hamate. Jechuun nama akkana siin seene kaaya ijoollee nyaata godhi nyaachisaan ijoollee wayiin dhalee manaan siraa kireeffachuu dhufe malee namaa siin fidamu guyyaa 15 guyyaa takka baan siin deemi. Isaniifoo naaf hin taane nageetti lakkii obboleessa. Deem barbaadadhu mana biraa. Yallaa nageetti. Nageetti duraan Oromoo jennee.